warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa hiraafmanni bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedhu. Har'a tapha ajaa'ibaa tokko qabannee isin dhufne. Taphni kun illee maal seetan? Kobbee argitan kana nam hunduu kobbee 15 qabna. Kobbee kana walirra daraddara. 5 kobbee 5 irraa kaanee akkasuma daraddarraa kobbee tokko deemna. Ergasii booda afuuffee tana qabna. Afuuffee tana qilleensatti galchinee maal goona? Takka takkaan kobbee san buufna jechuudha. Kobbee san achirraa takka takkaan buufna. Kobbee san yoo buufnu yoo kobbee takkaa ol wal bira buufnu ta'e namni sun itti deebi'ee kobbee san bakka buusa sanitti deebisee irra deebi'ee taphataa jechuudha. Yoo qacaqasee takka takkaan ka buusu ta'e dhumarra immoo namni suni afuufeetiin kobbee san akkuma jiruun asirraa fixuu qaba. Namni dursee fixe mo'ateera. Kan mo'ame immoo loomii qopheeffanneera. Loomii tana xuuxaa jechuudha. Loomii tana wanti qopheeffanneef nulachuu waan hin jaalanneef. Kanaaf mee walumaan lalla nu hordofaa. Asumaan warri haarawaa taatan immoo chaanala keenya like, share, subscribe gochuun maatii nu ta'a isiniin jenna. Huguruun deemina waliin tura. Eenyu akka mo'atu mee walumaan lallaqa. Ani mo'atu loomiin nyaachisee laaka garaan isaa bu'atu. Ani loomiin jaalladha. Shan in deegatiin mo'amtaa. Killee sana aariin abbaa wajjin ooluu ani naadhumatti. Eeggadda gaafa chaalenjii darbeerratti killee dheedhii na nyaachifte killee dheedhii san akka itti ani dhuge anatu beeka. Rabbi isin argisiisu. Chaalenjii kana immoo isin mana keessanitti yaaltanii ispoortiidha bana. Akka itti tolu na hundatti. Guna leke. Tadi suruh bicara nama atas. Kopi kan kita kan. No, like, bikinnya apa talaga? No, na asma tayo dito na kumpit. No, like so. Either way, mo am terta. Kuno isira mo am terta. Gawa mati. Kalka warra mo am terta isi. Gawa be isi le ducerani. Isi mo laki mo am na nyette ilen sayu tigal tu dadde ci sera ibietu. Kana challenge kana mana ke saniti yala guyyaa keessan nu era waan fakkaatu challenge kun challenge bareeda jennee abdanna irraa barattanii jenneeti kan abdannu kanaaf akka bashannantanii fi akka itti bohaartan abdii qabna hafuura kan keessa bilaa
amma isin mo amteerti loomii tante wala jawaan ingata kille gaafa kan kille nyaachifne kille nyaachifteerta kille ingata kille na obaafte akkuma argitan sani har'ammoo anatu loomii jaaladhu adillee isiillee ni jaalattu loomii kana tuutti jechuudha daf sa'aatiin uraan fixin sirri tuuti kan dafi hai Inni dhugamaan tuqaara bara. Inni dhaguu beekama. Kanaafi dhaggeeffattoota kennaa fi daawwattoota dhaggeeffattoota miti. Tokkuma nama dhaggeeffatan malee nu daawwatanii. Ijaan arganii ma. Anyways, kanaaf chaalenjii kennarraa akka bashannantanii fi akka itti bohaartan abdii qabna. Chaalenjii biraallee yoo kan beektan jiraate nuu himaa chaalenjii sana isinii dhiyeessuu ni dandeenya jechuudha. Chaalenjii kennarraaf qabanne kanumatti xumurama. Isin immoo chaanaalii kenna like, share, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbachuun nagatinaa isiniin jenna. Atuma jirta kakillee nama. Nagatinaa isiniin jenna. Nuwaliin tura isin jaalannaa sirriitti isin kabajnaa bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni isin bira haa jiraatu. Asumaan immoo obboleewwan keenya kan Saawud Arabiyaa irratti rakkachaa jiran sanniin Rabbiin nagaan gara mana isaanii gara maatii isaanii haa galchu gara biyya isaanii haa galchu jedhaati du'aayii godhaa fi namni dandeettan homa dandeettaniin bakka jirtanitti du'aayii godhaa fi iyyaa fi warri biyyaa immoo maatiin isaanii akka baaniitiin mootummaa achi jirutti iyyataniif asumaan dhaamsa keenya dabarsinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.